Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo dhaqqabsiisuu tokko qabannee isiniif dhiyaannee dhuma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaan wanni jechuu barbaannu viidiyoo ganama haasa'e tokko irratti yoo akka tasaa kan argitan taate namoonni hedduu sobaa jechaa turtanii ragaa qabatamaa wajjin malee waan tokko hin maxxansinu nuti jechuudha. Video kanarratti akkuma argaa jirtan kanatti maal akka jedhee dhageeffadha. Baakar irratti tarkaanfii nurratti fudhate taankii torba nurraa fudhate. Odeeffannoo kana video kanarraa osoo hin taane nuti kan arganne BBC Afaan Oromoo akkasumas immoo Amaaraa Mass Media fi bakkee adda addaatiirraa walitti fudhannee odeeffannoo qabatamaa ta'e kan isin biraan geennu bifa suuraalee irratti argitan kanaan jechuudha. Odeeffannoo hin taane nama biraan geennu maal arganna nuti hawaasa tokko walitti buusne waan argannu tokko hin jiru. So mootummaa dildila afur ciruun uloo akka BBC Afaan Oromoo jedhe kanatti dildila afur mootummaan naannoo Tigraay akka waraanni itti seenneef kutuu isaa guutuutti isinii gabaasne akkasumas namoota 30 mootummaan federaalaa yookaan immoo abbaan alangaa wantoota adda addaa irraa ugguruu maxxansaa ragaa qabu irratti isinii goonee jirra. Amma walumaa galatti ajandaa saniif hin dhufne yaa'u akkuma dhugaa fi soba isaa adda baafattanii fi ajandaan nu dhufneef maal inni artist Jaafar Yusuf maal keessa jira kan jedhu irraa dubbachuu barbaanna. Akkuma isin beektan artist Jaafar Yusuf guyyoota muraasa dura reebicha cimaa irra ga'een miila isaatiin dhaabbatee deemuu danda'e wilcharii irra taa'aa ture makiina qaama miidhamtootaatiin deddeemaa ture. Haa ta'uuti garuu amma mana hidhaa irraa waasidhaan yookaan immoo waastinnaadhaan bahee mana yaalama yookaan mana yaalaa keessa jira. Mana yaalaa keessatti Oromoon bal'aan dhufee gaafataa jira. Akkasumas innis haalli keessa jiru haala baay'ee gaariidha. Haala baay'ee bareedaadha. Yaala bareedaa argataa jira. Oromoon addunyaa kanarra jirtan baay'ee galatoomaa gargaarsa gootanii fi guufandii bantanii fi akka inni yaalamu akka inni waasidhaan bahu dhiibbaa tattaaffii warri miidiyaalee gootan baay'ee tokko galatoomaa. Waan bakka Oromoo jechuun akkana. Oromoo jechuun nama rakkoo kee dafee si furuu danda'u, nama sibira dhaabbatee si yaalatuu danda'udha. Warroota hafanillee warroota akka Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa fi kanneen hafanillee akka yaalattan akka achi baastan abdii guddaa isinirraa qabna. Jaafar naaf galatoomaa isiniin jedhee isinillee mootu namu keessattuyyuu namoonni qaaman bira deemtanii gaafattanii jabeessitanii wanta inni barbaadu gootanii baay'ee galatoomaa. Diaspora fi warri biyya keessallee warri biyya alaallee warri biyya arabaallee baay'ee tokko galatooma gargaarsa gootaniif jechuudha. Kuni waan Oromoon qabduudha waan ta'eef waan haaraa miti. Galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u. Hayyoota keenya warra mana hidhaa jiraniifillee du'aa'ee kadhadhaa isiniin jenna. Odeeffannoo biraatti yoo isinii ceenu haala biyyattiin keessa jirtu keessatti hundi keessanuun beektanii biyyattiin teenna jeequmsa hamaaf saaxilamte. Wantoota akka miisaa'ilaa, wantoota akka rookeettii, wantoota akka rasaasaa fi wantoonni adda addaa daddabarfamaa jira. Har'a bichaa yoo argitanii qabaattan magaalaa Harar keessatti konkolaataa guutuu meeshaa waraanaa baadhatee deemu qabamee meeshaan sun eessa akka deemu hin beekamne qaama mootummaatiif deemaa jira. TPLFif deemaa jira namni beeku tokko illee hin jiru. Haalli biyyattiin keessa jiru haala hamaadha. Namoonni tokko ilaalchi isaanii Itoophiyaan yoo maal jettee homuun hin galchuu lolli kun hin ilaallatu maal jedhan. Lolli akka ittiin nu ilaallatu qaba akka ittiin nu ilaallanne qaba. Lolli waloo isaanii nu ilaallatu. Balaan biyyattii sanirra ga'u immoo nu ilaallata. Akkamitti balaan biyya sanirra ga'u nullee nu dhaqqaba waan ta'eef nu bira dhufa waan ta'eef. Keessattuu bakki qaamni mootummaa jiraatuu fi qabeenyi gurguddaan biyyattiin qabdu Oromiyaa keessa jira. Lolli takka immoo gaafa ka'amtu biyya bakka qabeenyi jiru santu barbadaa waan ta'eef haalichi baay'ee sodaachisaadha. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa ammas tarkaanfii isaa fudhachaa jira. Gara keessattuu gara kaaba Tigraay kanaan haala ajaa'ibaa ta'een biyyoota aanaa 5-6 to'atee jira. Deemee Maqalee ga'uu ga'e jechuudha. Warri Maqaleetillee gaambeyni maal akka ta'uu edan yoo danda'ame mootummaan namoota sanniin qaama seeratiif dhiyeessuuf deema jechuudha. Namoota akka Dabratsiyoonii fi Abbaay Tsaayyee fa'aa maalii fa'aa qaalitti tol darbachuuf deemanatti fakkaatee deeme achi ga'e garuu jara qabuun baay'ee ulfaata. Humnoota biyya Suudaan irraa humna 600 ol ergifatee jira. Waraana jechuudha. Humna yoo jedhu waraana jechuudha. Waraana gurguddaa biyyoota ollaatti irraa ergifatee jira. Odeeffannoon ajaa'ibaa kun deddeemaa jira jechuudha. Biyyattiin maalitti akka bu'u kan waliin ilaallu ta'a.
Oromiyaa keessatti illee waraanni woboodha haala gaarii keessa jira. Samoona kan waan isin ajaa'ibu keessa lola kanaan sababeeffatee mootummaan lola gara TPLF deebiseemi biyyattii haala gaariitti qabataa jiran baay'ifatanii jiran miseensota isaaniillee amma dhiyoo kana aanaalee 4 keessa akkuma biyya bakka akkuma nama bulchaatitti keessa deemaa turan jechuudha. Guutuutti biyyattii booji'anii maaliif tokko jalaan tokko argatta waan taateef yeroo diinni wal cabsitu kana atillee Oromiyaa tokko xaxxarta waan ta'eef jabaadhaa jennaan gaa isaan illee jajjabeessuu qabna. Maaliif osoo isaan jiraatu baate kana caalaa nurratti fincaana mootummaan. Isaan waan fedhan godhuu baatan illee akkanumatti jiraatuun isaaniitu mootummaa caalaa naafxanyaan abaawoon jiraatu kenna. Baay'ee sodaatti. Lola dhiisi. Walitti dhukaasuu dhiisi. Akkanumatti jiraatuun isaaniitu iyyuu baay'ee tokko Oromoon Onag qabdii waraana qabdii jedhanii sodaatan nun daffaran jechuudha. Amma silaa abaawoon guutuutti baddee Amaarri afaan irra nuuf hin coofte. Amaara qofaan biyyi biraatu amma garuu waan jiraniif qofa waraanuyyuu baatan baay'ee tokko sodaatanii jiraataa jiran. Sodaa guddatu keessa jira. Amma Amaara meeqa dubbise. Inaanti Onag koona yaallaachu jedhama. Waraana Onag jedhamu. Waraana Shanee jedhamu qabdanii akka bakka argite akka kaampii guddaa wayiitti ilaalanii beektaa. Akka nu tokkummaa hin qabne hin beekani. Garuu Oromoon tokkummaa isaa jabeeffatee odoo waraana waboo kanallee jabeessee natti tola. Maaliif gadi bahee dhukaasuu habaatu iyyuu malee diinni maqaa isaa qofaan rifatee afaan isaa banee nurraa jiraata jechuudha. Kun Oromoon hunduu sirriitti beekuu qaba jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya rabbi biyya keenya nagaa haa godhu. Yoo danda'ame egaa nagahuma lallabnaa nuti balaa lallabuu hin barbaannu. Namoonni tokko immoo ilaalcha addaa namaan qabaatina. Namni odeeffannoo qabdu yoo si biraan ga'e malee duudaa taatee hafta. Odeeffannoo tokko yoo ani fakkeenyaaf kan namni biraan ga'e dhufa. Namni suni hanga galatoom. Odoo namni sun naa gabaasuu baate anis duudaa ta'a. Atillee mootu mungkin na jalatti arguu dandeessa waan ta'eef odeeffannoo gosa fayyada. Namoonni gariin duudadha mataan isaanii jabaatadha. Odeeffannoo makanaan barbaadan dhaga'umaan barbaadan. Namni akkasii barumsaas hin baratu sammuu isaa leezii ta'ee hafa jechuudha. Ilaalcha akkasii hin qabaatina. Abbaan barbaade odeeffannoo simbiraan haa ga'u qabatamaa ta'uu isaa qofa jecha isaa sanirra dhaabaddaatini wantoota akka Google keessa wantoota akka teleewwannoo gurguddaa argite miidiyaalee gurguddaa fa'aa jala dhaqaa laala akkasitti adda baafadhaa malee callisanii nama tokko arrabu maayii yaabbattanii gubbarra ba'anii gubbarra buusuun faayidaa hin qabu jechuudha. Namni odeeffannoo sobaa simbiraan ga'u tokkos hin jiru waan irraa argannu waan hin jirreef yoo danda'ame saba keenyaaf dalayna malee dantaa biraatiif hin dalaynu nuti saba keenyaaf yoomiyyuu dhaabbannaa sagalee sintaanaa fi wanta ta'amillee odeeffannoo nama biraan hin kenna jechuudha. Daawwattoota fi jaalatamtoota kabajamtoota keenya yoo waan balleessini qabaanne nuuf kolcha. Qophiin har'a qabannee isiniif dhiyaanne isa kana fakkaata. Hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turtuu keessaniif galatoomaa isin jaaladhaa isin kabaja.